حافظتني سورة في آية وجين همتن غافين عن سنغافة ديمو جوزة الدمان كيسة ترجمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة توتا في هردف توتا خينا غافي نيوتان أدلة ببلو arra gaafii oowwituudhaan deebina jira. Gaafiin sun eenyu laallatti beektu nama juuza 30 qare keessattuu haafistoonni eessa jiran arra dhufanii haffazuu isaanii beeksisuu qaban isin jannaa jiratti. Rabbii subhaanahu wa ta'ala gaafiin ani isin gaafatu deemu juuza 30 keessatti argamti. Nama quraana qareetu waan kana irratti hirmaachuu danda'a. Keessattuu haafistoonni dhuftanii akka baay'inaan irratti hirmaatan. Gaafiin akkana jetti. Rabbiin quraana isaa kabajamaa keessatti yeroo meeqa aayata kana deddeebisee dubbate. Haafistoonni suuraa fi aayata wajjin himtan. Warri kaan ammoo warri quraana qaraatanii noormaalii nafaziin jechuu suurumanni keessatti argamu himtan itti dhiifta. Aayanni sun akkam jetti? Kullu nafsin daa'iqatul mawt. Akkana jetti. Aayanni tun quraana keessa bakka meeqa deddeebitee dubbattee komentii yalanuuf warri hufaazotaa keessattu isin laallaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.